wanni kun qullaasa otoo dhala mataasaa kan buusee badee jira. Waan nyaannu waan uffannu waan irra ciibnu tokko kan hin qabne qullaa balbala banaa dhiibnee baane nuti. Waan argachaa jirrus hin jiru waa ta'u. Qaamni nuun waraanaa Oromoo biyyarraa xaragaa jiru isaan duwwaa miti. Qaamni isaan deeggaree jiru jira. Qaamni diimaa ta'e jira. Uffannaa isaanii guyyaa sana adda baasee argina amma kan waraana sana keessa jiran. Uffannaan isaanii geeshoo malkeedha kan isaan uffatanii jiran. Bokkaa yandoo kana keessa carqii tokkitti kan gurrarraaf buufatee kan hin qabne maatii 7-8 kan qabu tas keessa jira. Har'a yoodhattanii mana keenya laaltan manni keenya gubataa dhumaadha. Dibirata nu qabnu badaadha. Horuu ni qabnu tokkollee hin jiru. Maaliif nu laala? Moo mootummaan kun hin jirre moo maaliif kan kana nu laaluuf? Maali taane nuti kun diina kana maaliif nutti dhiisa? Humna gurguddoo dhabe moo maaliif nutti dhiisa? Dhuguma mootummaan nu beekaa nuuni. Nun beeku nuuni. Yeroo gibraa yeroo waan adda addaa nu bira dhufuun gatiin qabu. Qeerroodhaan fakkaruun gatiin qabu. Qeerroon humteen warqatti bakka maali kan du'aa jiru qeerroodha. Muummichi ministeeraa nu beeka taanaan daawwannaaf iddoo adda addaa deemudha. Nuun dhufee nuun daawwatu warra dhumee jiru kana. Nun barbaadu iddoo jiru nun barbaadu nu. Waan hundumtu mana keessatti nu jalaa dhume. Mootummaan eessa jirtu